karaan cufatee jira ammaaf karaan hin jiru wallahi in maraata yumca an shakkaayyuun yeroo takka takka na shakkisiisa way maraataa shakkan way maraataa way sammuu gafuraa si galee namni kun agartee namni akkatti komantii namaa laalee amantaa jijjiiratu yookaan immoo waan biraa ta'u bakka garaana nyaatana osoo wanni biraa ta'e hoo ibni rakkoodha wallahi mana bilbil akkatti natti hin bilbilin sheekh Ay, every يا ربي يا الله استغفر الله هذا ديكور في والله بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ani miidiyaa kana bar itti fataa'edha jechuun yeroo dalagaa kiyyarraa bahee komantii ilaalaa waanii fataan jedha suni galee garuu namoota akkas hin beeyne wallahi nama meeqatu asirraa maraatu deema dhugaa rabbii namni ammaa maraata kanaafuyyuu ijoolleen kennaa yeroo waa wayii qeexxan nama garii dhiisa amma siin dura murtii guutuun sababu keessa amantaa gadhiisee yoo abaartan abaarii asiin durallee makiinaan galabbaxamtee caccabdee kuftee miidiyaa kana gubbaa taa'ee booyee gaafa inni kufisan illee komantii isaa olaaloon imimmaantu na qabe komantii guutuu wal fakkaataa yoo barbaadan qabanii hidhanii adaamaa fudhanii baalee fudhanii hidhanii turisanii gaffuranii kaan godhanii amma wuli ijoollee mumkin irra gubdii feesbuuk irra gubdii yookaan tiktook irra gubdii booda achi boodamni kun hin maraataa jechuudha. Way. Rakkoodha wallaahi. Abdii dhiisi biliis mucaa warra ajandaa irratti fataadha. Garuu hin cinqamina. Sheekaa Roobeetii sagalee ta'e Sheekaa Roobee wanta waa balleessee bar sheetichi jechuun ofii balleessaa guddaa qabaadha. Balleessaan isaa namni wayii karaa wayii gaafannaan akka kantiibaa magaalaa bakka bu'ee fuula xiqqoo san gubbaa maaksii tuffatee uummata hawaasa sobe. Achumaan bulchiinsi magaalaa itti aaree yannoo galchanii qabanii hidhan jechuudha. Wanti hidhame sun siyaasaan hidhame baay'ee rakkisaadha. Sheekaa Roobee immoo akka bahutti hin dhabne na fakkaatee jira. Siyaasa bataan hidhame. Akkaataa inni haasa'ee xarri jedhee haasa'e sirrii miti wallaahi. Akka bataa hidhame. Waan bahu nutti hin fakkaatu. Allahu alam. Akkamitti akka kantiibaa akka bulchiinsa magaalaa yookaan kantiibaa ta'ee ummanni waa'ee aspaaltii gaafannaan isin aspaaltiin hin galu naannoo keessan horii fi fardaa fi maalatti dhoqqee adeemtanii balleessaa hin ta'uu jedhen hawaasa rakkatee waan san gaafate kanaafuyyuu seeratti dhiyaatee hidhamuun isaa dirqamaa jechuudha waan tirfii haasa'eef. Inni yoo isaa ofiitii waan wahii argate namni akkamitti akkas haasasanuu maaksii kaatee haasa'e. Gabaroonni achi dhufan qotee bulaan gansiin dhugaa se'anii himannaan hojiirra oolchan hidhamee jira jechuudha akkamitti akka jechuu danda'a. Okay? Karaan aspaaltiin galuufiyyuu namni dhoqqee dheefafe malee waan biraatiif miti. Karaan aspaaltii hafamuun akka dhoqqee irra hin baaneef sun rakkoo isaati. Kanaafiyyuu sana amma mootummaa qabee mootummaa waan fedhe haa godhu. Turallee gaafa gartee akkanumatti lakkee magattaa yakkatti mutaalinii namni agatti waa faarsu qubasa jammar inni agriimantii qoy warri amma warri mootummaa kuni nama tokko
agreementii qaba. Agreementii jechuun waliigaltee walii wayii qabatanii nama faarsuun dirqama. Osoo agreementii faarsee bulaa ta'uu hin argatin dhufuma fi itti xarra gadhee wayii tare. Okay? Achi booda ka warri faaruu wayii lolikki tartee yoo dabbare namni sun ni qaanfata bara. Inde mootummaan baay'ee qaanfatee amma kaadireen isa dhiyaatumti si qaanfattee afaan qabattee waan taatu wallaaltee namtichi waan itti himan kun hin hafuuf. Inde maal jechuudha? Kanaaf bakka jibbanii salachee jedhan ofirraa ufumma salachee uummata osoo wana biraa hin taane warruma maal natti mika warruma sila faarfan warra kanaayyuu mataa nyaatee viidiyoo isaa wareeree dadhabaniidha. Wanti naasuu namaan galu bakka inde wanti inni faarsu waan badaa waan dhugaa miti bakka akkanumatti uumaa inni haasu waan haasa'u hin beeku namtichi. Kanaafuu kiyyaan kun kan nuti faayidaa haganaa osoo waa hin godhiniif osoo agreementii hin qabaatin gaafa namoonni biraa dhufee waa itti kenne daran yookaan nama kana wani arrabsaayii kan jedhamu mootummaan qabee hidhee jira. Amma afaan walitti deebi'ee nagaan ta'u. Kanuma bakka wanni biraan dhiisu wanni biraan jiru wanni guddaan balleessaa inni kaisaati jedhee amana. Okay? Balleessaa guddaa qaba. Faarsee bulaalleen warroonni faarsee bulaan qaxaramanu wanta jira agreementii jira. Haga itti faarsantu jira haga dhiisantu jira. Waa wahii kan mootummaan dalage miidiyaarra oolchuun yaawwama jiru. Waan hawaasa biraan kenne mootummaan waan akkana dalagadhe fuudhanii namni miidiyaarra oolchuun bareedaadha. Garuu olumaa gad deemee waan mootummaan hin gooneef hin walitti laaqee balleessee bakka kantiibaa magaalaa bu'ee deebii namaa deebisuu waan akkasii yoo godhe sirrii miti. Kanaaf hidhame. Asin dura akkasitti nu qaanfachiisee wallaahi baay'ee jala qaanfanne namni wallaahi wabillahi dheega kakatu. Sirrii miti. Akkasii hanga faarsantu jira hanga dhiisantu jira. Isheetu sanillee hin beeku waan ta'eef. Kanaaf salacha'ee bakka dadhabaniidha na boofirra. Ta'u faaruun badduudha wallaahi ta'u sirrii miti. Guyyaa dalagarra oolla galgala galla dalagataadha waan irra oolu wanti irra oolamu hin beeknu wanti haroonni ajantaan haarawaa jiramu abdii dhimma guddaa asirraa qaba. Please follow na deebisii keessa na dubbisi naa barreessi qashti amiin naa barreessi rakkoon qabu keessa ani sitti miseejii namaan laala si galee yeroo laavii waraabee irraa bu'u galgala ganama miseejii namaa hin laalaa jechuudha. Miseejii namaa gaafa laalu deebisee fi hojjaa soonnaa jechuudha. San biraan immoo yeroo hedduu lakkoofsi kiyyaa porfaayilii jala jira. Okay? Porfaayilii jala na argattan. Yoo gadhuu itti poon jedhaa ni argatta. Lakkoofsa telegiraamii waatsaappii qabu. Telegiraamii fi anchi soddaa sirraa dhame hayaat kootu saggaximee si galcha. Moota biraatisu sii miti akkaatachi sii miti. Hayaa Tarsiyya Sallaasii moona biraati jaartii Sheeka Gobba. Waalaikum salaam warahmatullahi nagaami nagalchisi hiikoo hime silaalaa si taate kottu yoo maqaa isheen deemtu immoo obboleessaatti hudhame. Maal jetta abdii? Kaydhame obboleessa isaati. Sheekaa roobee sun bakka jiru haa ajjeefamu hidhamuuti yoo barbaadan naa gabbaan. Wallaahi. Naa gabbaani ta'a. As baay'ee kaa viidiyoo asii amanaan jiru. Waayinee gudi tan karaattot kun. Dekkoo masii daqiiqaa takka qofa la mul'atta viidiyoo bante. Jaarsi keeyoo. Ashi wallaahi. Inni akkamii viidiyoo sana
ماشي. أتما كان فترة ما فلتري ملا يوني باتا متى من دونه إيه بدي اسمه لا ابدا دين إيه ما اختاروا تستشي. يا إيش الإيه وي